maddi abdii kutannaa maalidha kan jedhu irratti waa qopheeffanneerraa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. wantoota guddaa sodaachitoo ta'an keessaa tokko abdii kutachuudha. Utuu jiranii abdii kutachuun farra dhala namaati. Namni lubbuun jiru utuu soorrata nyaatee jiraatu abdii kutata taanaan mataa isaatis, maatii isaatis, biyya isaatis, addunyaa irra jiraatuufis ba'a sodaachisaa ta'a. Namni haalota adda addaarraa ka'ee abdii kutata. Gaafa hojjetee milkoomina dhabu, gaafa baratee milkoomuu dhabu, gaafa jiruuf jireenya keessatti yaalii adda addaa godhee yeroo fiixaan ba'umsa dhabu, gaafa dhukkuba hamaa dhukkubsatu nan du'a kana booddee jiraachuu hin danda'u, naa dhumeera jedhee abdii kutachuu danda'a. Yeroo seexanni qaawwa keenyaa fi hirruu keenya nu lakkoofsisu kanan qabdu sanan qabdu jedhee nutti agarsiisee akka gungumnu nu godhu duukaa bu'annee gurra keenyaaf qalbii keenya ergisuu hin qabnu. Sababiin isaas inni jireenyatti abdii nu kutachiisa. Akka nuti hojii isaa hojjennu karaa banaa jira waan ta'eef. Namni addunyaa kanarraa nyaatee dhugaatii ishee dhugee biyyoo addunyatti irra miilla isaatiin deemee oksijiinii tolaatiin faayidaa guutuu argachaa ofii isaatii faayidaa dhaba. Kanaaf addunyaan kun karaa nama kanaa kisaaraa olaanaa keessa jirti jechuudha. Adaraa kee obboleessa koo hamma hafuura baafattutti abdii hin kutatin. Gootonni yeroo baay'ee karoora isaanii jijjiiruurraa lubbuu isaanii kennu. Kana jechuun lubbuu isaanii caalaa karoora isaanii jaallatu jechuudha. Karoorri kee qabeenya keetii. Kanaaf karoora keef jiraachuutti abdiin kutin. Wantoota abdii nama kutachiisan keessaa tokko kufaatiidha. Yoo itti fayyadamteef kallattiin milkaa'insaas kufaatiidha. Sababiin isaas namni kamiyyuu kufaatii irraa barachuu waan danda'uufi. Mee fakkeenyaaf namoota kufanii milkaa'an haa ilaallu. Namichi Rooberti Kiyoosaak jedhamu dureessa Ameerikaa keessaa isa tokkodha. Garuu Rooberti yaalii investimentii yeroo meeqaaf nama yaalee kisaareedha. Toomaas Ediisan baalbii elektirikaa hojjechuuf si'a 10,000 yaalee kufe. Abdii osoo hin kutin irra deddeebiin yaaluudhaan nama milkaa'edha. Abrahaam Linkan seenaa isaa baay'een keenya beekna. Namni kun pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf waggaa 22ffaa isaarraa eegalee dorgomee mo'amaa dhufee osoo hin nuffin yaalee waggaa 52ffaa isaatti pirezidaantii Ameerikaa ta'e. Isaan kunii fi kanneen biroon obsumaan irra deddeebi'an malee waan kufaniif karoora isaanii hin fannifne. Kanaafuu abdii kutachuutti wanti si oofu diina kee isa karaatti si hambisuu barbaadu qofaadha. Hin gawwamin. Ati michuu amanamaan waaqa kee gaditti karoora kee akka ta'e hubachuun yoo kuftellee hin gadhiisin wajjin kufii ka'i malee. Utuu waan meeqaaf abdatamtuu haalatti amantee karaa dhaabbattee hafta. Matumaa karaa dhaabbachuuf dhiisuun suma harka jira. Haala yeroon jijjiirutti hirkata taanaan utuu ija hin godhatin hafta. Seenaa kees biddeen ati nyaattee balleessitee fi boolla awwaalaa isa si abaaraa hafu qofaatu yaadata. Haala ilaaltee abdiin kutatiin ammas abdiin kutatiin har'a hiyyeessa yoo taate borni soromta. Har'a uffata gahaa hin qabdu yoo ta'e bor irraa hafaa qabaatta. Miilla qullaa deemta yoo ta'e bor kophee jijjiirrattee keewwatta. Har'a hojii hin qabdu yoo ta'e bor hojjetaa hedduu qacarta. Har'a namni si jaallatu hin jiru yoo ta'e iyyuu bor baay'ina fira keetiif dhiphatta. Har'a utuu biyyi kolfuu yoo boosse iyyuu bor yeroo biyyi boo'u ati ni kolfita. Gurguddoota biyyaa hin beektu yoo ta'e iyyuu bor nama guddaa fi beekamaa taata. Kanaaf haala keessa jirtutti gammadi. Wallaansoo qabi. Mo'ichi nama wallaansoo qabu bira jira. Mo'ichi guddaan immoo aarii fi dafqaan utuu hin taane karaa obsaa argama. Kanaafuu abdii kutuu caalaa obsa uffachuun dawaa milkoominaati. Namni yeroo abdii kutatu murtoowwan jajjaboo ofirratti murteessuu danda'a. Ofii isaarra darbee nama miidha. Yeroo kana immoo jireenya isaa lubbuu isaa balleessuuf murteessa. Qoromsi nuti baachuu hin danda'u jennu yeroo gara keenya dhufu falli nuti qabnu gara waaqayyootti baqachuudha. Akka biyya lafaa qoromsaan guute keessa jirrus yaadachuu qabna. Yeroo ammaa haalli biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru, wanti dhaga'amaa jiru, wanti argamaa jiru hundumtuu abdii kee kutuu danda'a. Waaqayyo yeroo tokko amantii keenya ilaaluuf qoromsa nurra kaa'ee callisee nu ilaala. Kunis amantii keenya ilaaluuf malee nu jibbee miti. Seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 4. Inni aggaariin bira ga'ee isheenis ulfooftee ulfa ta'uu ishee of irratti argite. Giiftii ishee ulfina dhawwatte. Saaraan kana irratti Abrahaamiin anatti balleessuu ishee kanatti situ gaafatama. Ati hojjettuu koo ofitti akka qabduuf anatu siif hayyame. Isheenis ulfa ta'uu ishee erga of irratti argite ana in tuffatte. Waaqayyo anaa fi si gidduutti haa faradu jette. Abrahaam yommus Saaraan kunoo hojjettuun kee harka
kee keessa jirti waanuma gaarii ta'ee sitti mul'ate godhii jedheen. Ergasii Saaraan hojii jibbisiisaadhaan gad ishee qabde. Aggaar immoo ishee jalaa hin baqatte. 15 irratti akkas jedha. Aggaaris Abrahaamiif ilma hin deesse. Maqaa ilma isaa isa Aggaar deesse sanaa Ismaa'eel jedhee hin moggaase. Ismaa'eel jechuun Waaqayyo ni dhaga'a jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti namoota abdii kutatan baay'ee isaanii agarra. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 15 yeroo bishaanichi qalqala keessaa dhumetti Aggaar mucichi huuxii tokko jalatti gattee kana booddee hamma darbaa eeboo irraa fagaattee fuullee isaa dhaqxee teessee isheen yommuu mucichi du'u taa'ee hin ilaalu waan jettee fuullee isaa teessee sagalee ishee ol fuutee hin boosse. Waaqayyo sagalee boo'icha mucichaa hin dhaga'e. Ergamaan Waaqayyoos bantiiwwan Waaqaa keessaa Aggaariin waame. Aggaar maal taate? Mucichi iddoo jirutti Waaqayyo sagalee isaa dhaga'eera. Hin sodaatin, an saba guddaa isa gochuudhaafan jira. Ka'ii mucicha ol fuudhii harka keetiinis jabeessii isa qabi jedheen. Hanga xumuraatti dubbifachuu dandeessu. Iyyoob boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Iyyoob afaan isaa saaqqatee guyyaa dhalootaa isaa hin abaare. Guyyaan ani itti dhaladhee haballeeffamu halkan itti ilmatu garaatti hafe jedhame sunis haballeeffamu. Guyyaan sun dukkana haa ta'u. Waaqayyo waaqarraa gad isa hin ilaalin, ifnis isa irratti hin ifin. Achuma ja'a irratti halkanichi dukkana limixii haa qabaatu. Guyyoota waggaa keessatti hin dabalamin lakkoofsa